يا ربي خي مالين سيقول يقول في جتونة ربي حنكيتين يا قبرتش خي مالين سيفنقوليني سلا سنجي يا ربي سنجي ساتي يوني في لالتشي طول اللمن تكوني في نموني أدى على تابيلا أدى سر متنسى تلقوم ستا خنا ربي سيخني تجرا ديرنا في بكم صافي بكرر تجرتو في دندتي أدى خاتي aga magun fati irati hirra belayde addunya arkan qabdu horte ilman hin qabdu akka ilmi nama milkitana madalu tijechu sidika khana khasati dandeti umutu si gurracha khana khasati dandeti sidika shotana khasati dandeti sarati yo khatiye fatutati dandeti tante daga yo ardi addunya tanara namni bileni sadejirate bilen sadettanu rabbin dandeti adda namni wani nangoru raf umames goduu sinjiru goduu danda'uu sinjiru maaliif dandeettii san kanaaf kenne rabbal alamin so namni ifitti amane namni dandeettii isatti amane maal jijjiira seenaa jijjiira ashama dawata takhiya bakka jirtan marattu nagaa fi guddina fi rahmata rabbikin sifaw ega atiin bareedan kun atiin bareedun tun تكوني في نموني أدى على تابيلا أدى سر متنسى تلقوم ستا ماني سوني سيبي خني ماني سون دنديتي تنتي دانجي سو دنداني يو همو أكا أتي هما غورو هندنديني مالي ملكانيسا مالي فنجتو ربين قدان ربين سمي في دتشومي خنا أومي حسي أومي وانو خني تجرا دنديتي نيو خني تجرا potential ati arranta na tikkada ilma tikkala faho lugaada huma hingoon fanne jolleeda ma hifatta yom jalqabte intana tikkashoda amma lafa ol khawti jirta well amata diida ma stay diida mission stay by the sodom stay it's okay horta masiban khanna rabbin si khannetu jira khannan suni derina fi bekom safi bakararati jirtu fi dandeettii addaa khaatii haga magun fati irratti hirra maaliif jennaan humna kee beekun uumama rabbiin si uumeef beekun waan uumamteef beekuni dandeettii addaa si haa ararratti maybe ati waa takka humaa godhaa hin jirtu humaan gonfannee akka namaatitti barattee waraqaa harkaan qabdu dalaydee addunyaa harkaan qabdu hortee ilmaan hin qabdu akka ilmi namaa milkitana madalu tijechu khi khasium mo wan sium ifkaba dandetti adata sium ifkaba ana ditun si khaysati si khana khaysati dandetti adata inni umetu jara si dikka khana khaysati dandetti umetu jara si gurracha khana khaysati dandetti umetu jara si dikka shota khana khaysati dandetti umetu jara si humam bayni khana khayn barresni khana khaysati wan umetu jara sanifu durso dandetti rabbin si khaysati umesan akka gaaritti hubachuun hubannoo duraa rabbiin na uume kasamii dachii uume jettee hubachuun jalqaba nuti duraa maaliif seete namichi bilbila kana dalagee namichi silkii kana dalagee okay namaatiitu waan hawaasa barbaachisaa waan nama barbaachisaa waan si barbaachisaa waan na barbaachisaa akka nuti akkatti wal agarruuf waan akka rakkanaa nu dalage namichi kun barii dandeettii rabbiin kenneen kana dalage ati dandeettiin inni si kenne garuu silkii kana uumuudhaan dandeettii biraa qabdamoo dandeettii sarratti yoo xiyyeeffatu taate dandeettii tantee daga kennaa rabbiin si kenne daga waan si keessa jiru waan si keessatti dhokate san dandeettii tantee san beekuu aduraati jalqaba jira irra iddoon namaa waan isin ajaa'ibsu isin himu isin barcarra qabeettiidhaan talataa jiraate inni barcarra qabeessa Ameerikatti dhalate bari isaan suni barcarra qabeessota biyya guddootti dhalatan isaan bari haati isaanii nama addaati bari isaan abbaan isaanii nama addaati isaan bari haati isaanii nama gaariidha bari isaan warri isaanii akkasi waan tanaanii if guddaa jeessinee uumama rabbiin nu kenneessan kennaa nu keessa jirtu san ija cufannee dandeettii nu keessa jirtu san kennaa rabbiin guddaan samii fi dachii uume hunda uume kun nu kenne akkuma jedhama. maaliif seetan xiyyeeffannaa teenyatu dandeettii teenya irratti miti xiyyeeffannaa teenyatu kennaa teenya irratti miti xiyyeeffannaa teenyaatiitu poozitiivii miti waan hin qabne irratti xiyyeeffatte malee waan qabdu irratti silaa xiyyeeffatte waan hin qabne irratti xiyyeeffatte malee waan beektu waan yoo daleeyde subhaanallah jechuun yeroo takka bar
nama homaa wanta ka godhuu hin danda'u jettuutu bara wana ajaa'ibaa dalagee boodarratti beekamtii guddoo argata addunyaa irratti. Badhaasa guddaa argataa bara addunyaa irratti. Maaliif siin fakkaatee kun hundinuu akka rabbiin guddaan shimbirroo samiirra balaliitu kophaa soorutti qocaa lafa jala deemu mixii lafa jala deemtu kophaa soorutti rabbiin si keessa dandeettii kaa'ee. Kana jechuun shimbirroon samiirra balaliitu bishaan keessa seentee qurxummii guddoo taatee swimming godhuu yookaan immoo daakuu hin dandeessu. Yoo immoo qurxummiin bishaan keessaa guddoon wahiin guddoon sun baatees guddoodha samiirra baatee balali'uu hin dandeessu. Illeettiin saffisaan beekamtu fiigichaan beekamtu balali'uu hin dandeessu bishaan keessa seenteetis daakuu hin dandeessu. Maaliif dandeettii isaaniif rabbiin guddaan kenneetu jira waan ta'eef. Duuba rabbiin guddaan shimbirroo samiirra jirtuu fi mixii lafa keessa jirtuu fi bineensan dachii lafarra deemu dandeettii kennee keessa isaanii hundinuu bofni loohee galee mixiin sooramtee galtee eebar yoo humnaa namni akka mixiidhaa laafaadhaa jechuun xiqqaa jira addunyaa rabbiin uume guddoo tana keessa mixiin sunis sooramteetuma galti. Maaliif akka ta'e beektan isiifis rabbiin waan kenne qaba waan. Atiin guddaan kun atiin bareedaan kun ani gurraachaa ani gabaabduudha ani furdoodha ani fokkataadha ani carra qabeessaa miti jettee akkamitti ati kennaa rabbiin guddaan si kenne san garagalchitee dubbista. Garagalchitee ilaalta. Ka rabbiin guddaan si uume jechuun fakkeenya malee ka si uume fakkaataa kan qabdu. Nama ardi addunyaa tanarra jiru kana hundaahu bakka bakkatti mana manatti biyya biyyatti ardi irratti rabbiin dandeettii kenne. Yoo obboleeyyan kudhan mana tokko keessa jiran obboleeyyan kun naannoo rabbiin arjooma isaatiin hunda isaaniitiif kophatti dandeettii kenne. Yoo ardi addunyaa tanarra namni bileenni 8 jiraate bileen 8 rabbiin dandeettii adda addaa kenne. Saniif maaliif dandeettii tantee irratti ija baastee dandeettii tantee irraa maaliif isa laalta? Maa isii laalta? Isaan waan isaanii katabamee fi waan isaaniif kenname san jiraachuutti jira. Ati dandeettii tantee irratti maal xiyyeeffatuu dadhabda? Maa ifirratti xiyyeeffatuu dadhabda? Maa ifirratti baatirii ibsuu dadhabda? Maaliin danda'a? Maaliin beekaa? Maaliin qabaa? Kamiin bareechee tolchee miidhagsee gabbaasuu danda'a jettee maaliif hin xiyyeeffattu? Kasii uumee akka ati bakka guddoo geessuufi malee akka ati nyaattee dhugdee raftee haatee barattee fuutee deessee jiru addunyaa tanarraa deemtuu fi miti obboleettii fi obboleessa keenya. Jiru addunyaa tanarra nyaatuudhaaf namni uumame hin jiru. Tasuma nyaatuudhaaf hin uumame. Tasuma ilmaanis horuu qofaafis hin uumame. So iccitiin guddoon milkiidhaa. Milkii oggoon fi hin jee milkii barbaadda. Namni hundinuu hawwiin isaatii fi fedhinnaan isaa waan takkaan namoota adda adda akka ta'e hin beeku. Haa ta'u garuu ati bakka feete keessa jiraadhu. Haala fokkataa feete keessa jiraadhu obboleettii fi obboleessa. Haala ati jibbitu ka feete keessa jiraadhu. Biyya fokkattuu feete keessa jiraadhu. Ganda fokkataa feete keessa jiraadhu. Wallaala feete keessa jiraadhu. Daba feete keessa jiraadhu. Akkammoo atiin kun piroojeektii taate. Akka rabbii guddaan jiru addunyaa tanarratti akka ati guddattee waa gootee waa dhiiftee asara tokko dhiiftee asxaa jiru addunyaa tanarratti dhiistee akka ati deemtuuf uumamte malee rakkina kan kee kanaaf sin uumne rabbi. Yaa rabbii kiyyaa maaliin si godhe guun fi jettuun ati rabbii kan keetiin. Yaa gabricha kiyyaa maaliin siif hin godhini silaa siin jee rabbii. Siin jee eessaati yoon fi ilaalte siitu laalle malee. Waan si kenne siitu laalini malee qabeenya ati qabdu siitu laalini malee qabeenya namaan lakkaa'u jirta haa qabeenya kan kee dhiiftee. Dandeettii namaan lakkaa'u jira dandeettii ta'e dhiiftee. Ifa keessa kan kee jiru dhiistee ifa namaa lakkaa'u jirta. Saniifuu ifirratti xiyyeeffattee ani mataa kiyyattu piroojeektii guddoo takka jettee amantee yoonii fi dandeettii isa keessatti awwaalamte san baasuudhaaf yeroo fudhatti maaliif dandeettii isa keessatti awwaalamte sun karaa dheeraa deemti. Karaa dheeraa amantee deemuu si gaafatti. Namni isa fakkaatu hin jiru amanuu qabda dura dursu. Namni na fakkaatu jiru addunyaa kanarra hin jiru. Namni waan inni godhuudhaaf uumames godhuus hin jiru godhuu danda'uus hin jiru maaliif dandeettii san kanaaf kenne rabbal aalamiin. Saniifuu wanni guddoon ati ifitti amanuu qabdu obboleettii fi obboleessa kiyya dura dandeettii niin qabaa
dandeettiin kiyya sani maali jettee amanu. San boodan piroosesa jalqabdee egaa amanteen boodan ookee akka laaftutti amantuu beeki. Akka laaftutti amantu. Abootuni seenaadha malee dhugaa miti. Maaliif namuu qooda rabbiin isaa hiree fudhata? Qooda rabbiin si hiree fudhata bar qoodni si hirame garuu haa isaatii miti haa isiitii miti qoodni kan keetii. Qooda kan keessan ammas haatu malee hin fudhattu. Qooda kan keessan ifii kan kee kana diskavar gootu malee dandeettii miti kenna. Potenshaala si keessa jiru san yoo diskavar goote malee waan akka godhuu hin dandeessu. Mee gaafii takkan isin gaafadha. Firii barzaafiidhaa yoo fuune firii barzaafii ni beekanii miira wanti keessanuu firii barzaafii tana fuune yoo ni xarapheezaa kanarra kaa'ime firiin barzaafii tun maal taate? Firuma barzaafii taate miira. Akkasumaan akkas. Firiin moo tana fuune yoo deemne bakka bareedduu takka laallee fi biyyee bareedduu laallee fi bakka akka gaariitti isiin kunuunfamtee guddachuu dandeessu laallee fi yoo firuma reefunta firumaa beeka goreefunta xarapheezatti laalluus gudooleen taphattuunis firuma nutis taphannee ni beekna firii barzaafii. Ogummaa fuutee boolla jechuun lafa bareedduu san keessa deemtee awwaaltee kunuunsitee bishaan obaastee guddistee firiin sun maal ta'a deema? Ilillee samboodanoo muka bareeda barzaafii samboodan sanumarraa cabsanii maal godhan? Daggala guddaa yookaan bosona guddaa firumaan taphatan. Firii takkittee san silaanii fi qotee bulaan sun tuffatee xarapheezaa irratti dhiise. Firiin sun daggala yoo bosona ta'uu ni dandeessi. Itti amanurraa jalqaba gartanii miti firii sanitti amma anaa fi isin hin amannu itti maaliif seetan? Ani firii barzaafiidhaa gaafa ijoolleedhaa walitti qabneetiiti gonfii karaa mana barnootaa deemnu walitti qabneetitti fuunee taphannaan galle. Saniifuu ija firii barzaafii san ittiin ilaalaniitu ija gatii qabduutu firii barzaafii san fuudhee wareegama isii barbaachisu san kafalee biyyee sanitti makee bishaan obaasee kunuunsee waan isiin barbaaddu san godhee fi akkasiin guddattu akka re'een hin nyaanne akka wanni adda addaa isii nyaatee hin laamshee isin guddina isiidhaa godhee akkasiin guddattu godhe. San boodan bakka hedduu bakka daggala guddoo san hundaa firii takkitti san duuba. Firii biraati. Atis yoo firiin barzaafiidhaa potenshaala akkanaa qabaate yoo firiin barzaafiidhaa daggala ta'uu dandeessi bosona ta'uu dandeessi bosona biyyaaf juskannoodhaa kilaayimeetii jijjiirtee roobni akka roobuuf yookaan akka biitii sun haala firii takka ilma namaa harabbiin uume kabajeetiin uume je'eenii kabareechee oolu hasammuu gaarii kenneef akka inni waa baratu godhe akka inni deemu godhe akka inni tarkaanfatu godhe akka inni waa dubbisu godhe akka inni waa barreessu godhe akka inni samirra waan balali'u dalagatu godhe akka inni jireenya isaa kanaaf mana fooqii irratti qallaa irratti akka inni ijaaruuf godhe beekumsa dhuma hin qabne kenneef akka inni deemee yoon fi qarshii takka qarshii lama godhee qarshii 10 godhee qarshii 10 qarshii 20 godhee 200 godhee 2,000 godhee 200 godhee miliyoona kannaa rabbiin si kenne ati yoon fi potenshaala rabbiin si kenne sanitti duran amanii daggala qabeenya bosona beekumsaa bosona waan gurguddoo jiru addunyaa tanarratti dalaguudhaa hin harkattu yoon if karaa bosonaa sanitti if ilaalle potenshaala ati qabu akkuma siin jedhe firiidhaan maatii waan beektu waan injifannee waan gonfanne ta'a. Akkasuma qofallee miti hawaasni si bira jirullee ati maal faayidaa qabda ati maal beekta siin jechuunis ni mala namni naannoo kan kee jiru ati maal beekta siin jedhee hamilee si dhawuun si mala hin beekan isaan vaaluu kan akkuma reefu siin jedhe qotee bulaan vaaluu firii xiqqoo sanii beekuu fi naggaadeen vaaluu firii saniin beekne garaagarummaan isaanii guddoodha. Dubbiin dubbii qotee bulaa ta'uudha yookaan immoo naggaadee ta'uuti dubbiin dubbii waan qabdu san kennaa tantee san gatii isaa beekuuti. Gatii tantee beekaa. Gatiin tantee beekumsa kan keetiitti irrarraatu gatiin tantee bakka ati dalaguutti irrarraatu gatiin tantee waan ammaati godhutti jirtutti irrarraatu gatiin tantee haadha fi abbaan kee miskiina hiyyeessa ta'utti irrarraatu gatiin tantee dalagaa keetiitti irrarraatu gatiin tantee siinaa tantee takhaleessitti irrarraatu gatii tantee ta'arraan tanaa siif baafata. Maal already gatii si kennamteetu jira gatii san qofa dhugoomsuuf deemuudhatu sirraa eegamu malee gatii namni siif hin kennu gatii rabbiin si kenne nam tokko leen sirraa fuudhuu hin danda'u.
taayitaa rabbiin dursii kenne waan ta'eef ammoo sanitti amantii tarkaanfachuu jalqabuun. Itti amantee yoo hin jalqabne poteenshaalan qaba ani kennaadhaan qabaa ani maaliin qaba jettee deemtee hin hiraartu guusan kennaan qabaa saniifuu kannaa tantee san baasuu irratti xiyyeeffata waan ta'eef. Ati waan guddoo fi nama guddaa akka taatuuf talagamte uumamte rabbiin kasi uume kana uume ka hunda keenya uume ka samiidatti uume waan guddoo nama guddaa akka taanuuf uume rabbiin malee namoota tokko keessaa filee ati Albert Einstein miti bakka nama guddaa ta'uu dandeessa ati abaluu miti bakka guddoo ga'uu dandeessa je'ee tasuma nuuf illee maaliif durumaanuu guddinaaf nu uume waan ta'eef akkaatii nama guddaa taatuuf si uume namni guddaan namni siif hin kennu taayitaa namni siif kennu miti namni sirraa mulqoo miti guddinni rabbiin uumamaan siif kennu situ deemee barbaadee fudhatee uffata. Yeroo hedduu maaliif akka nutti dhaga'amu ni beektanii waan alaa barbaanna beekamtiidhaan barbaanna yookaan immoo akka namni koonfirmii nu godhuu barbaada akka nuti nama guddaa ta'uu dandeenyu akka nama guddaa ta'uudhaaf karaa deemuu dandeenya. Ati konfirmeeshinii ati barbaaddu eenyurraa kasii uumerraa barbaadda kasii uume already guddaa godheetitti si uume tokko fakkeenya malee si uume. Bineensa daggalaatii fi bineensa manaatii fi bineensa kana hundarraa adda godhee si uume rabbiin. Sammuu sii kenne bifa bareedatti si uume waan hunda sii kenne. Waan hin qabne yoo halaaltu taate waan qabdu kana irraanfatta. Waan qabdu irratti yoo xiyyeeffatte waan qabdu kana akka gaariitti akka baastu si gargaara jechuudha. Nama guddaa ta'uudhaaf baay'ee isteeppii jalqabuu qabda. Nama guddaadha already jennee garuu guddina uumamteef san deemteetii aksas gootee uumta. Yookaan akkuma dhalatteetti osoo fi waa takka akkuma firii sanitti osoo fi waa takka hin dalagin akkasumatti teessee ashagamteetuma firiin sun booda darbamti jechuudha. Okkotee wannaatitti okkotee tortoratti obboleessa kee. Nama guddaa ta'uun seenaa tantee beekurraa jalqaba if beekurraa jalqaba. If keessaa seenitee ani maaliin dalaguudhaaf uumame rabbiin guddaan na uume an bakka guddoo gahuu hin danda'a jettee waan jalqabuu qabda waan jalqabde itti fufuu qabda waan itti fufte sana immoo galmaan gahuudhaaf tattaafatu. Itti amanuu qabda ati nama seenaa dalaguudhaaf uumame nama guddaadha. Seenaa dalaguu jechuun seenaa jijjiirta. Seenaa hedduu jijjiirta. Namaatu seenaa jijjiire baay'ee. Namaatu seenaa adda addaa jijjiire. Seenaa biyyaa namaatu jijjiire. Seenaa kitaabaa namaatu jijjiire. Seenaa hawaasa tokkoo namaatu jijjiire. Seenaa dhala namaa namaatu jijjiire. Rivoluushinaa jira yeroo hundaa'u warraaqsaa jira. Warraaqsa namaatu jijjiire. Namaatu ammayyummaa namaa jijjiire. Dur namni bari dagaadhaan fottoisee ibidda harkata. Namaatu kibriita dalage. Namaatu booda deebi'ee laayitara dalage. Namaatu har'aan yeroo ammaa kana keessatti waan hundaa'u waayirlasii godhe. Waan ilmi namaa sun dalage ilmaan namaa kan waan adda addaa dalagan sun hundinuu akka warra seenaa jijjiire sun ilmi namaa bar dur amatuma 150 dura bar namni miilaan deema. Namni amata 150 dura kophee miilarraan qabu bar. Makiinaan qabu bar namni amata 150 dura namni amata 150 dura xayyaarri hin jiru bar obboleeyyan kiyya. Amata 150 dura gar wanni ammaan tana nuti amma jennee naafi isin akkatti teenyee wal duratti haasofnu kun hundi hin jiru bar 150 miti amma kaleessa. Namni ifitti amane namni dandeettii isatti amane maal jijjiira seenaa jijjiira. Seenaa hawaasaa jijjiira, seenaa mataa isaa jijjiira, seenaa maatii isaa jijjiira, seenaa biyya isaa jijjiira. Ati seenaa dalagisiin jechaan jiru seenaa guddoo dalagii miti dura ifuma kan kee jijjiiruudhaaf murteessi malee. Gaafa addunyaa kanarraa deemtu yoo seenaa jijjiirtee seenaa dalagdee gaafa addunyaa kanarraa deemte waan horuu qabdu hunda gooteeti seenaa tantee raawwattee yookaan boqonnaa tantee san fittee boqonnaatti aanu fidee. Namni seenaa dalagee boqonnaa lafa dhiisee deema jechuun qullaa deema, duwwaa deema, duubatee deema waan godhuu qabu. Bari inni sun dandeettii ni qaba silaa hawaasa isaatiif waan kana godhee hin jaamtu. Bari isin sun dandeettii addaa qabdi silaa akkana godhee hin jaamtu. Saniif obboleettii ta'e obboleessa kiyya dura dursoo ifitti amanuu qabda. Maaliif dandeettii addaa hin qabaa poteenshaalaan qaba. Potenshaala jechuun waan ati ammaan duratti fayyadamtee illee asii keessa jiru hammi ikkaadhaan ashagamee jira. Qaba jettee amanuu qabda. Bakka feetee jiraadhu, biyya feetee jiraadhu, umurii feetee keessa jiraadhu, waan feetee dalaguutti jira. Kadura dursuu amanuudha. Ifitti amanuudha. Lamaffaadhaa
nama guddaa ta'uu hin danda'a. Dhagaan matarra nan jiru. Namni tokkollee guddina kiyya nan daangeessu. No matter daangaan takkallee hin jirtu waan hin uumameef waan ta'eef. Kanaafuu nama guddaa ta'uu hin danda'a jettee amanuu agarte. Qabxiin sadaffaadha seenaa jijjiirta. Seenaa jijjiirta. Seenaa jijjiirta. Seenaa si dura barraa'uun barreessita. Seenaa si dura namni hin je'in jedha. Seenaa namni si dura hin tuqin tuqta. Seenaa namni takkallee si dura hin dalagin dalagin. Warreen seenaa dalaganii irraan tana seenan isaanii mata duree hundarratti argamtu tun hundi warra seenaa jijjiira. Seenaa jijjiira. Seenaa dalaganiitiin kee seenaa jijjiira. Seenaa duraan jirte san seenaa godhan jirti. Warreen fiigicharratti riikardii cabsan kun baay'ee seenaa jijjiiranii bara dur namni bakka daqiiqaa 4 jechuun daqiiqaa maarree fudhata ja'amee kaayamee miti maaliif riikardiidha bara. San duras riikardii biraatu jira ture san boodas riikardii biraatu dhufe miti. Den namni seenaa jijjiiree jechuudha. Seenaa duraan jirtu edaa ilmi namaa kun miilan qofa deemu miti edaa makiinaan wanni jedhamu seenaa jijjiiran bakka namni geejjiba miilarraa karaa geejjiba makiinaa dhufe jechuudha. San booda maal kana qofaa jettiti rooppilaan dhufe. Rooppilaan dhufnan seenaan ni jijjiiramti. Seenaan makiinaadhaan addunyaa tana waliin gahuu hin dandeessu. Makiinaadhaan karaan itti deemtu spiidniinis limited. Saniifuu spiidii san limited godhuudhaaf ammallee maaltu dalagamee seenaa biraatu dalagamee maal duraan 300 amma haga 500tu dhufe spiidii makiinaadha. Baabura spiidiin isaa sa'aata akka keessatti kiiloomeetira meeqa deemutu dhufe amma seenaa jijjiiran seenaatu jijjiira. Seenaa jijjiirta jechuudha. Malee seenaa haaraa hin dalu. Seenaa jijjiirta. Warri seenaa warri dalagee warra seenaa jijjiira. Xayyaara warri dalagee warra seenaa jijjiira. Xayyaara warri dalagee xayyaara akka isaan itti dalagan I don't know isiniif wanna goonaa. Jechuun gaafa kaampaanii booyingii dhaqee ilaale warri gaafa duraa xayyaara jalqabee seenaa jijjiiruudhaaf waan isaan godhan isin agarsiisa. These people they change. Seenaa jijjiiran malee seenaa haaraa miti namni haala hedduu jira. So Ogguunii fi waan si keessatti dhokate baastee ati qullaafta faayinaalii jechuun ati bakka seenaa sirraa eeggamu dalageeti. Yuudaa himpiti. Duwwaa taateetti seenaa ergamteef seenaa dhufteef sanii fi taariika dhufteef sanii fi waan rabbiin guddaan ittiin si uumeef san dalagee dabarta jechuudha. So hin irraanfatiin dandeettii qabda si keessatti waan dhokate qabda waan dhokate kana garuu ogummaa hundaa'u aksas godhuudha. Ifitti amantee takka takkaan irra deemtee jala deemtee baasuun dirqama kan keetii jechuudha. Saniifuu viidiyoo kanarraa yoon fi akka gaariitti waan si fayyada argatte sabskiraayib godhuudhaan nu wajjin turaa. Egaa itti gaafatamummaa milkii teenyaa nu laallatti fiixa milkii irratti wal haa